Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Birraa Barii Miidiyaa kun Birraa Barii Miidiyaadha. Birraa Barii Miidiyaan akkuma barame sagantaa gungumaatiin isin dhiyaatee jira. Sagantaa gungumaa keenya har'aatiin odeeffannoowwan haala yeroo gaggabaaboo qabannee isin dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyaattiin wajjin tura. Akkuma beekamu walwaraansa kaaba Itoophiyaatii fi akkasuma Oromiyaa keessatti iddoowwan garaagaraatti riphee loltoota wajjin taasifamaa jiru wal qabatee odeeffannoowwan garaagaraatti bana bahaa turee jira. Odeeffannoo kanaan haleellaa finxaaleeyyiin Amaaraa godinaalee akka Horroo Guduruu Wallaggaa Shawaa Bahaa fi akkasumas iddoolee garaagaraatti raawwachaa jiran akkuma itti fufetti jira. Kana wajjin wal qabatee odeeffannoon tibbana bahee wal waraansa kaaba Itoophiyaatti ji'oota 22 oliif geggeeffamaa ture wal qabatee gidduudhaanis hamma tokko qabbanaa'us deebi'ee wal gaarrifannaa fi wal haleellaan akka eegale torbaan darbe waan tokko kaasnee ilaallee turre. Isuma kana wajjin wal qabatee bifa haarawaan lolli kaaba Itoophiyaatti akkasumas humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa waliin jalqabu isinii gabaasnee turre. Tibba kana immoo kan dhagahame gaafii araaraa yookiin immoo marii araaraa dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa gaafachaa jiran irratti hundaa'uudhaan TPLF marii araaraa kana fudhachuun karaa nagaatiin lola kana goolabuudhaaf fedhii akka qaban ibsa tibbana baasaniin agarsiisanii turanii. Ibsa kanarratti gamtaa Afrikaa, Ameerikaa akkasumas gamtaa Afrikaa, gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaan akkasumas mootummoonni gamtoomanis murtoo TPLF fudhate kana hedduu jajanii akkasumas yaadni araaraa kun hatattamaan gara hojiitti akka jijjiiramu gaafachaa turanii. Haa ta'u malee faallaa kanaatiin gama tokkoon mootummaan federaalaas ta'e akkasumas TPLF nageenya barbaannaan marii araaraa nu barbaachisaa dhimma keenya araaraan fixachuu qabnaa wanta jedhu yeroo garaagaraatitti karaa qondaalota mootummaatii fi akkasumas karaalee miidiyaa mootummaatiin ibsamaa turee jira. Haa ta'u malee afaaniin nageenyi marii nagaa akka barbaachisuu fi marii araaraatiif hayyamamoo akka ta'an yeroo garaagaraatti haa dhiyeessan malee wal waraansi akka hin dhaabannee fi keessaa'uu tibbana jechuudha. Kaaba Gondar daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa irratti wal haleellaan bifa haaraan humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti geggeeffamaa akka jiruu fi akkasumas wal gaarrifannaa fi ololli miidiyaalee akkasumas immoo lolli ololaa akka hin dhaabbanne wantoonni agarsiisan hedduu jiru. Kana wajjin wal qabatee gorsaan mootummaa naannoo Tigraay fi dubbi himaan mootummaa naannoo Tigraay kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa yeroo garaagaraatti miidiyaa garaagaraa irratti ibsa kennaniin keessawwan miidiyaalee naannoo Tigraay irratti ibsa kennaniin dhaadannoowwan garaagaraa mootummaan federaalaa hamma feenes marii waliin taasifnus lola keenya karaa nagaatiin xumurrus bilchiginnaas ta'ee humnoonni waraanaa yookaan immoo raayyaa ittisa biyyaas haa ta'u poolisiin federaalaa maqalee seenuu akka hin dandeenyee fi dhaadannoowwan garaagaraa akkasumas uf danda'anii akka jiraachuu danda'anii fi dhimmoota lola kana daranuu kakaasuu fi xiiqii keessa mootummaa federaalaas galchuu danda'u yeroo garaagaraatti dubbatanii kana keessatti mootummaan federaalaas marii araaraa akka geggeessuu barbaaduu fi marii araaraatiin lola sana fixachuu akka barbaadu yeroo garaagaraatti ibsaa gama tokkoon immoo waraanatti akka jiran wantoonni odeeffannoowwan agarsiisaa jiran hedduu jiru. Fakkeenyaaf kaleessuma haleellaa dirooniitiin maqaleen akka rukutamtee fi kana keessattis immoo namoonni 10 kan ajjeefamanii fi baay'een isaanii madaa'anii hospitaala akka jiran odeeffannoon miidiyaa naannolee irraa akkasumas fuula feesbuukii namoota tokko irraa hubachuun danda'amee jira. Akkasumas miidiyaaleen BBC faas gabaasanii jiru. Lolli karaa marii araaraatiin goolabamuudhaaf hawwiin taasifamaa jiru kun bifa kanaan itti fufa taanaan gaafii keessa kan nama galchuu fi wal morkii
kana caalu keessa kan nama galchu ta'uu isaa kan namatti agarsiisudha. Kana yeroo jennu mootummaan federaalaas akkasumas humnoonni TPLFis dhugumaan nagaa barbaadu taanaan ummataaf dursa kennanii nagaa ummataatiif dursa kennanii araara barbaadu taanaan gara marii araaraatti dhufuu fi yookaan immoo ibsa baasuun duratti lolaa fi wantoota lola fakkaatan akkasumas ololoota hin barbaachisne karaa miidiyaa fi akkasumas karaa qondaalota mootummaatiin gidduu kanatti raawwatamu isa kana dhaabsisuutu irra jiraata. Ololli miidiyaa fi akkasumas waraanni ololaa osoo hin dhaabatin waraanni dhukaasni osoo hin dhaabatin marii araaraa nu barbaachisaa marii araaraatiin rakkoo kennaa furannaa wanti jedhu dhugarraa kan fagaate ta'uu isaa ragaaleen gidduu kana bahaa jiran ni agarsiisu. Haleellaan jabaan jechuudha waraansi cimaan karaa Suudaanii fi daangaa Itoophiyaa irratti ammas akka itti fufetti jiraachuu isaati kan odeeffanne. Akkasumas haleellaan diroonis mootummaan federaalaas gama tokkoon nageenyaan dhimma keenya furanna jechaa gama tokkoon immoo haleellaa diroonii akkuma itti fufeetti jira. Kanaaf rakkoon wal waraansa Itoophiyaa keessa jiru yeroo kamiyyuu wal xaxaa fi rakkoo fiixee irra gahee fi akkasumas furuudhaaf illee baay'ee wal xaxaa ta'e yeroo garaagaraatti dippiloomaatonni akka gamtaa Afrikaa akkasumas biyyoota ollaa keessaa mootummaa Keeniyaa fi akkasumas gamtaa Awuroopaas Ameerikaanis dhiibbaa garaagaraa taasisaa turanii jiru. Dhiibbaa kanaan garuu sadarkaa ibsa baasanii ibsaan kana goonaa akkana goonaa jaalala marii araaraatiin dhimma keenya furannaa jechuudha kan darbe gara mariititti seenamuu fi boqonnaa tokkollee akka hin jalqabne ragaaleen jiran ni agarsiisu. Kun ammas qaala'insa jireenyaatii fi hongee biyyattii keessatti hammaate waraana kanaan yookaan itti fufu taate immoo biyyattii gara rakkoo hamaa biraatiin waraanni adda bilisummaa Oromoo gara lixaatiin jechuudha. Godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa akkasumas Qeellam Wallaggaa kallattii hedduun aanota hedduu qabachuudhaan tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa akka jirudha. Kana keessatti mootummaan federaalaa humnoota TPLF waliin malee haga ammaatitti marii humnoota waraana adda bilisummaa Oromoo kana wajjin mari'achuudhaaf fedhii sobaasaa ta'uun agarsiifne. Kunis gama tokkoon yoo waraanni kaabaas kan fedhiidhaan yookaan immoo araaraan marii araaraatiin kan hiikamu taate kan Oromiyaa keessaa kun bakka hin hiikamnetti nageenyi Oromiyaa keessatti yookaan immoo Itoophiyaa keessatti ni bu'aa jechuun baay'ee wassobuu taatii kan warraa fagaate jechuudha. Kanaaf mootummaan federaalaa nagaa buusuu fi marii araaraa ni barbaachisa taanaan humnoota hidhatanii jiran kan kaabaas ta'e akkasumas kan riphee lolaa humnoota adda bilisummaa Oromoo dabalatee jechuudha kan akkasumas naannolee biroo kanneen wajjin qaama dhimmi kun na ilaala jedhu hunda hirmaachisee akkasumas paartiilee mormitoota karaa nagaatiin qabsaan hunda hirmaachisee marii araaraa fi araara biyyoolessaa buusuu yoo danda'e qofaadha biyya sana keessatti nageenyi kan bu'uu danda'u. Yoo kanan goone immoo humna tokko wajjin fedhii marii agarsiisaa. Humna kaan immoo waraanaan jilbiinfachiifne jedhanii yaaduun tasuma waan hin dandamne waan ta'eef mootummaan Itoophiyaas garaa badhatee dhimma kana keessa deebi'ee ilaalee of sirreessuu qaba ergaa jedhu qabna. Gama biraatiin asuma biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Keeniyaan guyyaa kaleessaa filannoo biyyoolessaa barana geggeeffatteen sirna kakuu pirezidaantiin haaraa Keeniyaa jechuudha Rippaabilika Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon kaleessa sirna kakuu fi aangoo harkaa fuudhinsaa geggeessanii jiru. Sirna kanarratti pirezidaantoonni Itoophiyaa pirezidaantoonni Afrikaa kan Itoophiyaa dabalatee jechuudha akkasumas muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee pirezidaantoonni biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa dhufan sirna kanarratti hirmaatanii jiru. Dhugumatti mootummaan Keeniyaa keessaa'uu sirni siyaasaa Keeniyaa hedduu kan jijjiiramee fi boqonnaa ajaa'ibaa irra kan gahe ta'uu isaa guyyaa kaleessaa ifatti mirkanaa'ee jira. Filannoo hagayyaa 9 geggeeffameen wal morkii cimaa yeroo dheeraaf waliin taasisaa kan turan paartiilee mormitoota hedduun akkasumas
paartiin biyya bulchaa jirus aangoo bara aangoo isaa fixachuudhaan paartilee mormituutiif bakka gadhiisuudhaan paartilee mormituu hedduun kan akka UDA kan William Rutoodhaan hoogganamuu fi akkasumas ODM Azimiyoon kan Raila Odingaatiin hoogganamu akkasumas paartileen biroos ciccimoon kan Keeniyaa keessa jiran filannoo kanarratti hirmaachuudhaan wal morkii cimaa gaggeessaa turanii jiru. Wal morkii kanaan filannoon dimokraataa fi haqa qabeessi gaggeeffamee filannoo kanaan pirezidaantiin amma aangoo fudhatan pirezidaant William Rutoon injifachuu boordiin filannoo biyyaalessaa ibsee ture. Filannoo sanarratti filannoon na jalaa hatameera jechuudhaan Raila Odingaa mana murtiittis himannaa dhiyeessu. Manni murtii bitaa mirga ilaaluudhaan ragaalee jiran qorachuudhaan filannoon hatamee fi paartiin filannoon na jalaa hatame jedhes ragaa qabatamaa akka hin dhiyeessine ibsuudhaan pirezidaanti William Rutoon aangoo kana fudhachuu isaanii fi akkasumas filannoo biyyaa injifachuu isaanii raggaaseefii ture. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaatti sirna kakuu ho'a as magaalaa Naayiroobii istaadiyeemii Kasaraanitti raawwate irratti sirnoota garaagaraatiin kan hoogganaman bakka pirezidaantiin duraanii Uhuru Keenyaataaf akkasumas qondaalonni biyyattii hedduun kan qondaala waraanaa dabalatee jechuudha argamanitti kaleessa sirni kakuu raawwatee jira. Sirna kakuu kanarratti haasawa kan taasisan William Rutoon biyyattiidhaaf jijjiirama dinagdee akkasumas gama nageenyaatiin akkasumas regional security Itoophiyaas dabalatee jechuudha rakkoo nageenyaa baha Afrikaa kan keessa jiran irratti cimanii akka hojjetanii fi dinagdee biyyattii fooyyeessuu keessatti cimanii akka hojjetan waadaa galanii jiru. Kana keessatti immoo Uhuru Keenyaatas dhimma nageenya Itoophiyaa irratti hojiilee jalqaban jajanii jiru. Akkasumas gara fuulduraatti illee dippiloomatii nageenyaa ta'anii pirezidaanti Uhuruun akkuma duraatitti hawaasa isaanii tajaajilan pirezidaanti William Rutoon dhaamanii jiru. Sirni kakuu kunis guyyaa kaleessaa bakka keessummoonni dippiloomaatonni akkasumas biyyoonni garaagaraa kan Afrikaatii fi biyyoota garaagaraa ardii garaagaraa irraa dhufan Ameerikaa dabalatee jechuudha argamanitti aangoo isaanii fudhatanii jiru. Kun Afrikaadhaaf boqonnaa jalqabaate jechuudha. Aangoo karaa nagaatiin osoo dhukaasni tokko hin dhukaa'in akkasumas jeequmsi tokkoo fi lubbuun nama tokko osoo hin badin karaa nagaatiin filannoon gaggeeffamee aangoo qabachuun Afrikaadhaaf kun injifannoo guddaadha. Aangawoonni Afrikaa kaleessa achitti argamanis muuxannoo kana irraa fudhatu jennee abdannaa. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee keessummoonni kaleessa sirna sana irratti affeeraman rakkoolee tanaan dura sirna dimokiraasii lafa qabsiisuu Afrikaa keessatti gufuu ta'an kanarraa waan tokko ni baratu jennee abdii qabna. Walumaa galatti sagantaan keenyaa fi odeessaaleen gabaabaan guyyaa har'aa isiniif qabannee dhiyaanne hanganumaa qophiilee BBM biroo wajjin turtii gaarii isiniin jenna.